Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan chaanalii keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaafuu gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Okay, akkuma baallama qabannetti jechuudha. Bakka irratti dhaabbanne irraa kan eegaludha jechuudha. Allocation support department kan jedhu jechuudha. Akkaataa baasiiwwan ittiin ramadnu jechuudha. Supportingidhaa fi akkasuma operating or main department kan jennu jechuudha. Allocation supporting department kana jalatti wantoota lamatu jira jechuudha. Baasii yeroo baafnu baasiiwwan lamatu baha jechuudha. Karaa lama jechuudha. Operating department dhaa fi supporting department kan jennudha jechuudha. Operating department yeroo jennu main department jechuudha. Kan jalqabaa jechuudha. Mataa isaa jechuudha. Kan gubbaa irratti argamu jechuudha. Baasii irratti baafna jechuudha. Inni kun jechuun karaa biraatiin production department jechuun dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin jechuudha. Kana jechuun they add value to a product or service that is observable by a customers. Operating department yeroo jennu product yookaan service kan jechuudha. Kan customeriidhaaf godhu jechuudha. Yookaan kan customeriidhaaf yookaan namoota maamila ta'an kanaaf jechuudha dhiheessuudha jechuudha. Wanta hojjetamu tokko fadhu productidha ta'a. Fadhu servicii ta'a jechuudha. Kan inni maal godhu jechuudha. Kan ittiin observable godhu jechuudha. Kan namaaf observable godhuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf maal jechuudha. Akkuma beekamu university keessatti koorsiilee hedduutu jira jechuudha. Kan ittiin barnoota ittiin barannu jechuudha. Fakkeenyaaf koorsiiwwan departmentiiwwan akka accountingii akkasuma farmaasii, economics fi bankingii wantoota garaagaraa hedduu kanatu jira jechuudha. Departmentiiwwan kana jechuudha. Universitiin kun jechuudha dhaabbanni universitiin tokko jechuudha. Fakkeenyaaf kaayyoon isaa guddaan maalidha jechuudha. Barattoota isaa kana customer jechuun amma asitti fakkeenyaaf sarvisii kana kennuudhaaf customeriin barattoota jechuudha. Barattoonni kun jechuudha kaayyoon universitii sanaa barumsa barsiisuudha waan ta'eef departmentii isaan barbaadan kanarratti barsiisuu qaba jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Main department jennaan jechuudha. Kaayyoon universitichaa barnoota san barsiisuudha. Barnoota san customerii gargaaruudhaan akkasuma operate godhuudhaan product oomishuudhaan jechuudha. Wantoota oomishamu san jechuudha. Yookaan wantoota tajaajilamuu qabu kana hunda departmentiiwwan kana keessatti tajaajila kana kennisiisuu qaba jechuudha. Kaayyoon universitichaa barumsa barsiisuu waan ta'eef customerii isaa kana jechuudha. Yookaan barattoota isaa kana. Haala kanaan kan ittiin barsiisuu ta'a jechuudha. Ammoo product yoo ta'u servisiin yoo akkanatti haala barumsa faa ta'u kan ta'u ta'e product irratti yoo deebinu warshaa garaagaraa tokko yoo kan qabannuti fakkeenyaaf warshaan daakuu tokko yoo kan jiraate kaayyoon warshaa daakuu kana maali yoo jennu daakuu kana gabaarra oolchuudha jechuudha. Oomisha kana jechuudha. Kanaaf kaayyoon isaa waan maal ta'eef jechuudha daakuu kana departmentii kana jechuudha daakuu kana irratti allocate godhuudha jechuudha. Baasii baasuufiidha jechuudha. Akkasuma universitii irratti akkuma jenne erga departmentiin baheef jechuudha customeroonni wantoota barbaadan irratti baasiin kan bahu ta'a jechuudha. Isa kanarratti jechuudha kan bahuufi ta'a jechuudha. Garuu inni lammaffaan supporting department kan jedhudha jechuudha. Supporting department yeroo jennu it is for other names there are service departments kan tajaajiluudha jechuudha. Support jechuun maanu akkuma galumsaatti kan deeggarsa godhuudha jechuudha. Kanaaf they provide the services that assist other internal departments. Inni kun kan tajaajila kennuudha yookaan kan gargaaruudha assist kan godhuudha jechuudha.
kan gargaarsa godhu for other internal departments departmentii isaa keessa jiruuf jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma opereetii irratti fudhannetti fakkeenyaaf yuunivarsiitii kanatti fudhannee haa jennu tajaajila kanaaf supporting department isaan jennu kanneen akka financingii iddoo faayinaansiitti akkasuma iddoo baasiiwwan fakkeenyaaf yuunivarsiitii keessatti nyaataa baasisiisuudhaaf akkasuma iddoo hedduu barnoonni kun akka mijatu dipaartimentii kana keessatti akka kastamariin san baratuuf dabalataan kan dipaartimentii san sappoortu godhu jechuudha. Kan baasiisan irratti sappoortu godhee gargaaruudha jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Baasiiwwan kana akka cinaa dhaabbatee baasiisuuf kan godhu supporting departmentidha. Akkasuma product irratti kan laallee jira jechuudha. Warshaa daakuu irratti amma supporting departmentiin eenyu faadha yookaan jennu ta'e kanneen akka konkolaachisaa daakuu fe'ee deemuu fa'aa akkasumas namoota faayinaansiiwwan qaban fa'aadha. Akkasumas itti gaafatamtoota warshaa san keessatti hojjetan isaanowwan kun maal jechuudha? Namoota warshaan kun akka daakamuuf gahee bahachaa jiru jechuudha yookaan sappoort godhaa jiru jechuudha. Isaan kana gargaaraa jiru allocation baasnuutu jira jechuudha. Akkasuma akka yuunivarsiitii jennetti yookaan kolleejii keessatti barataan tokko arshii isaatiin barata kastamariidha jechuudha. Kolleejii sanaaf jechuudha. Kastamarii waan ta'eef kastamara waan ta'eef wanta inni barbaadu maal argachuu qaba jechuudha. Operating departmentidha jechuudha. Departmentii inni barbaadu operate kan godhu. Kolleejiin san kaayyoon isaa barumsa barsiisuudha. Barumsa wanta barsiisan san irratti akkuma departmentii jenni san irratti departmentii san irratti guutaaf jechuudha. Erga guutee fi allocate godhamaaf jechuudha. Operatiidhaafis allocation bahuu jira jechuudha. Allocate kana malees jechuudha. Supporting department kan isaan gargaaran kanneen akka faayinaansiidha. Hooggantoota akkasuma diinii wantoota hedduu jira. Isaanowwan kun supporting department jennaan jechuudha. Isaanowwan gargaarsaaf dhaabbatan jechuudha. Gosa barnoota san irratti jechuudha. Kaayyoo kolleejichaa san irratti jechuudha. Karaa kanaan akkamitti akka allocate goonu kan ittiin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf the supporting department create a special cost allocation problem when they provide corporal supporting to each others as well as supporting to operating departments as the three methods of supporting departments or allocation departments. Tooftaawwan allocate ittiin goonu jechuudha. Baasiiwwan kana jechuudha. Koostii ittiin baafnu jechuudha. Supportiidhaafis akkasuma operatiidhaafis kan ittiin baafnu karaa sadiitu jira jechuudha. Kanaaf karaa sadeen kanaas kan ilaallu ta'a jechuudha. Direct allocation method akkasuma step down allocation method akkasuma inni sadaffaa reciprocal method kan jennudha jechuudha. Isaan sadeen kanaatu jira jechuudha. Kanaaf isaan sadeen kanaas viidiyoo itti aanu irratti hojjenna jechuudha. Gabaabumatti akka definely isiniif ta'e broadly ta'e isiniif galu jechuudha. Addaan babal'atee isiniif galuuf isiniif qopheessaa jechuudha. Maaliif yoo jettan koorsiin kun exit exaamiidhaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef gabaabumatti wal jalaa beekaa deemuu qabdu wanta jiru irratti qabanne jechuudha. Kanaafuu supporting departmentii fi operating department yeroo jennu the cost of supporting department should be allocated to operating department jechuudha shortly. Baasiiwwan supporting departmentiin kun jechuudha baasan jechuudha. Eenyuuf baasan jechuudha? Operating departmentii gargaaruudhaaf isaan cinaa dhaabbachuudhaaf kaayyoo isaanii san milkeessuudhaaf isaanowwan sappoortu godhanitu jira jechuudha. Wantoota hojjetan kana jalatti jechuudha. Illaa maatii keenyatti kan jirudha jechuudha. Supporting departmentiin kun jechuudha eenyuuf allocated ta'a jechuudha. Baasii kana operating departmentiidhaaf allocate godha jechuudha baasii. Maaliif kaayyoo isaa jala deemuudhaaf akkasuma wanta inni deemaa jiruuf milkeessuudhaaf kan cinaa dhaabbachaa jirudha jechuudha. Haga mootummaa irraa eegalee haga dhaabbata dhuunfaatti jechuudha
isaan kun baay'ee barbaachisaa jiru. Maaliif wanta tokko benefit or profitability ta'uudhaaf isaan lamaan kun barbaachisaa waan ta'aniif karaa kanaan hubachuu danda'u qabdanii jechuudha. Wanti kun wanta baay'ee ulfaatu miti, wantuma barnoota ta'edha, wanta actually really ilaalamaa jirudha jechuudha. Kanaaf karaa kanaan isiniif galuu qaba jennee hubachuu qabdaniif isiniif himaa jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan gabaabumatti allokeeshiniin kun karaa lamaan kanaan ibsamuu qaba jennee ilaallaa jechuudha. Akkuma maqaa isaaniittis main akkasuma kaanis sappoortii jennee ilaallee turre jechuudha. Kanaaf har'aaf qophiin keenya kanuma fakkaata. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan akkuma jalqaba jennee subscribe, like, share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Akkasuma telegiraama keessatti gaaffiiwwan garaagaraa akkasumas koostii PDFilee garaagaraa argachuu dandeessu jennee abdanna. Karaa saniinis nu qunnamuu dandeessu jennee isin abdanna jechuudha. Karaa lachuutiin seentanii nu wajjin communicate uumuu dandeessu waan ta'eef like godhuudhaan akkasuma barattoota biraa chaanaliiwwan nuti keessatti hin argamne keessaas share godhuudhaan barattoota keessaniifis daawwitii ta'a isiniin jenna. Kanaafuu har'aaf qophiin keenya kanuma, haga qophii itti aanutti wal agarrutti nagaatti isiniin jenna.